Waxabajjii 29 gaafa gahum sammuuf qalbii ilmaan Oromoo guutuu keessam Hacaaluu Hundeessaa boonsaatu dhufam. Oromoof Itoophiyaa Afrikaa irra darbeem waxabajjiin 29 addunyaa guutuutu Hacaaluu itti yaadatam. Artist Hacaaluu Hundeessaan weellisaa barreessaa walaloo fi yeedaloo Oromoo akkasumas qabsaawaa mirga namoomaati. Sirboota aadaa tokkummaa fi qabsoo Oromoo irratti xiyyeeffatan hedduu sirbuun kan beekamu yoo ta'u qabsoo Oromoo bara 2014 hanga bara 2016 geggeeffame keessatti shoora olaanaa bahateera. Eebila 1986 magaalaa Hambootti kan dhalate Hacaaluun waxabajjii 29 bara 2020tti magaalaa Finfinneetti ajjeefame. Hacaaluun kan dhalate magaalaa Hamboo yoo ta'u achumatti barnoota isaa barate. Xiyyeeffannaa guddaa aadaa Oromoo fi eenyummaa Oromoo irratti godheen akkasumas sagalee isaa miidhagaa fi walaloo qabsoo qabuun ummata biratti jaalala guddaa argateera. Shoora inni qabsoo keessatti qabuun sirboonni Hacaaluu miira sabaa fi tokkummaa Oromoo keessatti iddoo guddaa qaba. Addatti sirboonni qabsoo kan akka maal mallisaam, jirmaa fi kanneen biroo dargaggoota Oromoo fi ummata bal'aa kakaasuun mirgaa fi haqa gaafachuu irratti qooda guddaa gumaachaniiru. Qabsoo baroota 2014 hanga 2016 taasifame keessatti qoonni inni fudhataa ture eenyummaa Oromoo ibsuun murteessaa ture. Hacaaluun abbaa ijoollee 3 ture. Gootichi sabaa kun akka lakkoofsa Awurooppaatti waxabajjii 29 bara 2020 akka lakkoofsa Itoophiyaatti waxabajjii 22 bara 2012 galgala keessaa naannoo sa'aatii 3:30tti magaalaa Finfinnee iddoo galaan koondoominiyeemii jedhamutti rasaasaan rukutamee lubbuun isaa dabarte. Duuti Hacaaluu kun guutummaa Oromiyaa fi addunyaa mara kan naasise yoo ta'u hiriira bal'aa fi jeequmsa biyyattii keessatti gaafii mirgaa kaasu hordofee ture. Reeffi isaa namoota kumaatamaan lakkaa'amaniin marfame. Aadaa Oromootiin hawaasa naannoo Hamboo bakka abbootii fi akaakayyuun isaa jiranitti sirnaan awwaalameera. Seenaa rirminyaatu akkuma Hacaaluun jedhe Hacaaluun du'us seenaan Hacaaluu hin du'u, bara baraan jiraata. Yaada keessan naaf qooduu hin dagatinaa. An Abdusalaam Araarsaan ture. Nagaa naaf ta'aa.